Atas dubatin. Afaan kee Anni siyaati. Okay. Akka jajjari tokko jaan evergreen beeytan isin. Evergreen itti gartee beeytaati daan. Si dubbisee beeytaati. gaafachuu keessaniif galatoo maslaa fiddaniituma isin namaa oli ummataa oli fiddanii manuma keessanitti akka isin fenna akkaniif hin fadhettin haasaa gaafin tiyya tokkoffaani maalleen ummataan guurame ummata bira hin dhaqqabne viidiyoo ummataa takka takkatti isin tabbaasa dhaggeeffadha takka takkatti gaafi kiyya maalleen kaarargee guurame ummata bira hin geenye video da nuwa basa ummata sana ala galchan kana debisu doctor da gefa kana debisu yamo imsa taraga imsa ani wallahi yani yaroba illa sitimena imsa ani iskina namantuku yarowa kayro hatu manal tu makaki atakna wala sikadle sigalemti ani amma lewtana siyala dan sikabajana makamun kabajan kumtala na sigalem amma gafinke malaini ummata ummanni isinitti kenne ummata biran geenne dhamo hin nyaatanii adda baas ummata biran geenye okay kana tarabbisi argu kana ya kanammoo ni nyaatanii waan itti fide dhaggeeffadhu amma ni nyaatanii shakkiin qabamase shakkii ni nyaatanii amma ega lama ufin godhin hin nyaanne moo ummata biran gahe maallayni ummata biran geenye lammaffaa ammoo maallayni dhibbaan dhibbatti guutuun hin dabarre ka dabres ka qaalicha namatti dabrettanis ka sheekatti kan nama jettanis okay meka gurame meka tu dabre video isin mata sitan qarshi nagana tani sun video sun manjirtu screenshot ni sun duba khaysan sun sirri namni bari fidansi bale gafina man gafatu ish amma bara ibsaki yana ma mutazir allah ti la wajiru amma wanni kun barnuti abiyyi miti barnuti motumma miti barnuti boleso ani wallahi akasli sitti ugana himi yoba techu anaka indayte anaka asli sitti nama le wal chapsu barbadu miti nama tille hinafu miti na reality makisitti mala waya za ummata akasli sitti kaysa nama rabbi bek sigalemi indayta mana kelle dufetu nama akka daimati ko nama chafara rukan wa namni asra hazo inde bin ibsaki amma gafike malaini ummata bira hingene damo hinyatani doctor dimasha nyatani kuni ergitale ummata biran genneda gafi lama qabda ya khanaf mo ummata bira gawu dabuda ragan qaba naw general taraga khij gafin khiyalam lamin khakasa raga khan ummata agarsiisu barbada danda ummata agarsiisu wallahi ummata bira genne ya ummanni kun mo rakkaten namni dunfa ala galche manatti nuti asimalaga tergine manatti ummata kana qallabu jira roba keessa gizee roba sanamma na dagefadu sakenya sani ummata bira waan gayu dhabeef sigalemi sun waan birati nuti mallai nu bira biya demu beena waan ummata bira gayu dhabeef mosun ittigafatama na birati salsifinna mallai ni amma ummata biran genne yote mali fakka gawu dhabe sa waluman gafan rakkomitsu baba birati amma injaanne mo malaka ummata biran gayin malaini ummata bira hingenye okay ay kanya no me kana gafachuudhaaf malaini ummata biran genne rakkomit malaini ummata biran genne dhagefadu malaini ummata biran genne kan debi ka debisu numiti ustad sun debisa na bira qabli ummata bira gawu dhabu kanya no me ka tishakete kanya shakemo agana je wanni murtesu jiru gafin kiye gafin amma lain ummata biran geenye je gafachuudha debe mal nate nuti hattuudha ni hattan nun jettani akka amma asbaate dubbattan kanatti yoo gaasan gaafanne waan akkanatti mudate oromoti yoo kaste gafin tesan gafi oromoti ummata bira waan hingeeniif waliin gaafanna okay rakkoon qab an bargari an pizza da kanamna darbate ummata kanaan nu arge doctor ummata kanaan nu arge awantak ummata kana tuwarke ummata kana anga posting ko de gara wallahi ummata kana naga amma asitti akana maguddat na ba en ordo fayir ordo to da ba yakabda you are famous now sigalemi tasgabbin haso ummata murja jisin amma
waan ummallayni ummanni guure amma miira kee kana keessatti kana shakkii keessa naqee akka maallaqni kunuu takkaa bakka feekii guutanii wanti sun martin lammaffaa immoo gaafadhee waan hin dhabeef yeroo sanitti gaafii nu gaafachuu galatoom sirrii jirta gaafii nu gaafachuu sirrii jirta baga gaafatte galatoomi yaanni nama kabajamaadha nu biratti sigalee thank you so much comment jalatti nama rarrabsina galatoom akkam goona beektaa ibsaayee amma nama maallaqa itti ergine isiniifinna isaan ibsa gaafii kana nusin gaafanna isinillee hin gaafattanii sanbooda maallaqa nu biyyatti ergine mootu hagam akka gahe dhageeffattanii kaatanii eeggatii mootu waliin qabame edaan tole akkasi wayyure akka nu isinillee shakkii keessaa baatanii nullee shakkii keessaa baanu akkasi wayyu shari'aan zaahira ajaa'ibatti garuu wanta kana hubadhu doktara gaafin ani isin gaafadhu ta'ee seera Oromoon asirraa gargaarsa TikTok irraa guuramu keessatti bakka fedhatti illee hirmaadhe kan an gaafachaa jiru akkuma fedhattu akka ummatatti malee akka ibsatti miti. Ammana kiyyattis haa ta'u jee takkaa isin wajjinis wal dhabeetis hinaaffata akkasa isinitti hin qabu. An kan hin qabu akka ummataati gaafii ummataati. Akkasitti beekuu danda'u namu nutti hinaafe maarree na godhuufi maarreedhaa neever handaamma kan keessa jiru. Akkan isin gaafadhutti mubaarakis gaafadha. Akkasumatti marra isaanii takka takkatti jechuudha. Yoo wanni labbaan dhimma hinaaffaa waa'ee dhimma hinaaffaa waa'ee dhimma hinaaffaa ati daayireektara an doktora nama waggaa 27 barate taalentiin kennayyuu garagara si galee miti. An nama dhukkubsataa wal'aanaa oolu ati nama ardii Oromoo guddisu eessa wal kenna maal hinaaffaan yaa gaafii uummataa akkasitti burjaajessin achuu barbaadeeti. Omaa rakkoo qabu. Thank you so much. Saya galaton tanda gadi ai. Lemba inafa shakki. No problem. Kara kana no badda. Famous on Oromo war asra jirtan. Namni asritti na bulan jiru namni asritti na. Oromo keessa waan hin jirre ina naftulle wani fidu tokko jiru gana waggaa demtoo barchuusi barbaachisa waan ta'eef. Sinigalee easy. Bazi angle bitirraddu arif. Wallahi. Wallahi so garabiti.